hordoftoota YouTube channel Fayyuu Jaalala akkam jirtu nagaa keessan Liishaan keessumaa kana dubbisame. Nagaa Waaqayyo siniifaa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii nagaa dhagalata Waaqayyo. Warri biyya keessaas warri alaas jirtu. Jirra kunoo warra geenyarraa nuuroon akkamii kunoo nyaata nyaachuuf inni moyyeeffannee jirra. Waan isheen na goote garuu maalin jedhamti? Haa nyaannuun jedha. Dura waan nyaannu waan dhugnu erga xumurree booda waa sitti himaa naan jette sarpiraayizii wayii qabdaa. Sarpiraayizii sitti mujjira naan jette. Maal godhareen namni tokko moo erga yoo dura nyaata nyaadhu dura dhugi namaan jedhe kun sarpiraayizii nama gaddisiisudha. Mardoo wayii. Wanta mardoodha kanaaf jedhee sodaachaan jira siniin jedha garuu waanumaafuu kan nagaa godhu buna danfisee fi ka'ee dhumanii erga nyaattee kuftee garaan ishee as gahe jedhii jedhee maayikiitti qabaachuudha. Galateeffannee nyaannu si galateeffana yaa Waaqayyo galanii siif haa ta'u nyaata dhiyaatanii eebbisi warra dhabaniif illee kenni maqaa Yesuusiin ameen. Nyaannee kaanetti fufnaga jedhe. Nyaata moo juusii barbaadde mee kaku? Mama nyaannaadha. Harka koo qabdee itti geessaa arti. Naa kenniidha natti fakkaata. Wanta nyaadhagaa. Anyaan nuyi xaafii waddadee irrattanii immoo. Aga boqqolloo gashee. Boqqolloo nyaachaa irra dunoo xaafii waddannan. Kuna biddeen boqqolloo toshuutti jammare akka miilaan qaxeen toshee warra agaatti biddeen boqqolloo toshuu jalqabe. Agicha ammaa biyyaa fidachuu wayya malee ammaa. Ergi mootummaan keenya xaafii nu waddache boqqolloo laanqaxuu jammare kunoo Liishaaneen isatu shiddaadha boqqolloo laanqaxee biddeen boqqolloo nyaatti. Qoy! Harma moo basma cubbuudha kun. Isa dhabar. Nyaannee otoo masin ilaaltanii gorora coccoo nyaannee amma gara bunaatti deemneerra maal fakkan jarjaraa jiru beektu sin garuu waanuma isheen natti himtu sana baruuf jedheenidha. Nagaa naa ageessisu maalumaafuu ayyaana abbaa koo Waaqayyoon koo ayyaana abbaallee hin qabu ayyaana Waaqayyoon qaba soorii. Mitira nu ayyaana abbaatonna ayyaana Waaqayyoon. Sillaasee birito gonaala dhaale sidan toroo dhugaa. Achi booddees gaaris xaachuudha. Naannoo miti inkennineefis dhugaa maali akka kanatti gara. Innaa hordoftoota keenya maalumaafuu Liishaaneen waan isheen natti himtu ani hin jarjarsu natti himti. Inni kan biraa garuu Liishaanee waan hin gaafadhu tokko hin qabaan jechuudha ammas irratti. Liishaaneen si ol keessa jirti ta'ee gannat keessa jirti ta'ee adda naa baasuu qabdi jechuudha. Namoonni baay'een maal jedhan seete yeroo kana bakka bara kana keessa heerumuu jechuun yookaan fuudhuu jechuun si ol seenuu jechuudha. Jedhanii warri definition akkanaatti kennan jira waan ta'eef anis amma of baruun qaba si ol keessa jirti. Si ol keessa jirate gannat keessa jirate adda baafachuun qaba. Liishaaneen gaafadha jechuudha. Mee amma heerumuun hin barbaachisa moo hin barbaachisu? Yoo heeruma si ol seenu moo gannatiin seenu faayidaan heerumuu maa inni faayidaan heerumuu dhiisuu maa inni namni tokko yoo heerume maal fayyadama yoo heerumuus fuudhus baate akkanumatti gadhiisii jiraate hoo maal miidha? Gaaffii baay'ee naa deebisa tokko jabaadha. Amman dandeetti. Jalqaba duraan dursi ati maal keessa akka jirtu of ibsi. Ani maal akka kootti inni isaaniiyyuu hin beeku waan ta'eef hangaayilee keessa hin jira jannata keessa hin jira malee inni si'ool keessa hin jiru. Maala nuti jedha jannata si'ool keessa baasawii namni haqee otoo gara dhugaa isaatti deemnee haasofna jechuudha. Gaayilee jechuun ulfina qabeessadha malee iddoo xuraa'aa miti. Iddoo ciisichaa isaaniiyyuu hin xureeffamiinidha. Kanaafiyyuu gaayilii iddoo qulqullaadha waan hundumaarra. Baay'ee wanta filatamaadha gaayilii jechuun ulfina qabeessa waan ta'eef kanaafuu waan akka kootti gaariidha gaayiliin jedha malee si'ool miti gaayilii warreen si'ool minaamin ittanii dogoggortaniitu si'ooliin namni dhaqee argisiin jiru otoo haasofne iyyuu immoo jechuudha
Garuu gaa'ela keessatti immoo namni jiruuf jireenya isaa yeroo gaggeeffatutti yoo jireenyi itti hadhaa'es yoo jireenyi itti toles namni keenya gaa'ela keessatti waan waliin jedhu hin dhabu. Maaliif yoo jireenyi itti toles otoo mati tolee jiruyyuu qaawwa isaa haasaata. Barbaade jechuudha. Rakkina keessa otoo jirus immoo namni tokko naa guutuudha jedhee kan haasaatus jira. Natti tolaadha jedhee kan haasaatus jira. Har'a yoo itti toluu baate immoo guyyaa tokkos itti tola. Gaa'ela keessatti immoo amanamummaa fi olii galtee fi jaalaladha kan barbaachisu malee jechuudha. Waan hundumtuu booda dhufa. Qabeenyi jechuudha. Namoonni baay'een qabeenya irratti hundaa'aniitu gaa'ela filatu. Garuu qabeenyi numa boru. Bifa faa laallatu. Biftis bor hin dhumaa hin darbu. Garuu gaa'ela ulfina qabeessa tokko yoo dhaabbatanii si'oollis namatti hin ta'u. Namatti sin ulfaatu. Maaliif hin darba waan hundumtarra yoo waan nyaata dhaban iyyuu bor hin argatu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf yoo akka kootti gaa'elli gaariidha. Akka barbaadan jireenya gadhiisii jiraachuurra gaa'elli filatamaadha. Maaliif amma yoo warra ani fakkeenyaaf gaa'ela hin barbaadu dhiisee jireenya bakkeerraa kan barbaade sa'aatii barbaadetti baay'ee hoteela midhaanii deemee fayyadamee bakka akkuma kanatti hin jiraadha yoo ta'e anumatu miidhama. Dhibee garagaraaf illee saaxilamuu nan danda'a. Waan baay'eetu jira. Garuu yooni gaa'ela qabatamaa tokko qabadhe dhaabadhe immoo qabeenya soorachuu nan danda'a. Qabeenya horadhu sunis ijoollee soorachuu nan danda'a. Ijoolleen horadhu sunis bor iddoo gaarii maqaa gaariitiin waamamuu danda'u. Yoon irra gaa'ela koo cimsee jabeessee qabadhe jechuudha. Yoon gaa'ela kana hin qabadhu ta'e immoo nan du'a namni dhaabatee kun jiru. Gaafuma duutu immoo seenaan keessi wajjin du'a. Maaliif gaa'ela dhaabbannee seenaa tokko galmeessitee hin qabdu waan ta'eef seenaan keessa gaafuma sana du'e jechuudha. Gaa'ela dhaabbannee yaadatamus waan itti waamamtus hin qabdu. Yoo ijoollee tokkoof jalaa qabaatte garuu yoo qabeenya tokkoof jalaa qabaatte garuu warra abbaa baluu, haadha baluu, abbaa baluu jedhamti. Garuu sim jettee maarra fedha foon kee lafa barbaaddetti raawwattee darbite ta'e fedhi foon kee sun gaafa dhukkubsattee yookaan achi immoo gaafa lafarra darbite gaafuma sana dhumate. Asitti gaaffiin kiyya inni guddaanu yeroo kanatti amma namoonni keenya heerumuun si'oolidha jedhanii egaa waaqayyoo kun waaqayyoodhaan mormuudha karaa biraa warri kiristaanaa kana hin faallessina cimsinee hin mormina wanta waaqayyo gaariidha jedhe gaariidhumadha. Dursayyuu waaqayyoo sila osoo si'ool ta'e uumaansaa si'ool keessa akka jiraatu hin fedhu. Kanaafillee warra Yesuus Kiristoositti amanee fayyamti warri biyya lafaayyuu akka fayyaniifidha kan Yesuus Kiristoos fannifame jechuudha. Ammas gaa'ilaa fi si'oolii wanti walitti fidu tasa hin jiru jechuudha. Gaa'illi akkuma Lishaaniin jettedha. Gaa'illi namni tokko immoo gaa'ila keessa hin jiru taanaan osoo hin jaallatiin hin sagaagala. Sagaagaluun ejja xuraa'ummaadha jechuudha. Karaa kanaa immoo wanta baay'ee dhufa. Namni inni kun normaalii si'ooli. Inni gaa'ila malee ejjan hin sagaagalan. Namni kamillee fedha foonsaa to'atee waggaa baay'ee taa'uu hin danda'u. Waggaa muraasa taa'uu hin danda'amu. Tokko taa'u, lama, sadii taa'uu dandeessa. Dhiistee jechuudha. Isa booda garuu ittuma fufee jiraachuu danda'a. Dhiirris dubartiin. Hin sobu. Namoota baay'ee beekna. Hin sobu. Kanaafuu dhuguma yoo of to'atanii bara isaanii guutuu taa'u ta'e namni isaanii mormu hin jiru haa ta'an. Garuu immoo gaa'illi si'ool jedhanii asis seenanii achi seenanii boolla hundumaa seenu yoo ta'e isa kanadha si'ool inni tokkoffaan jechuudha. Okay? Dabalataan immoo gaa'ila si'ool warri jedhan miidhaan isaa dhiiratti immoo shamarranittidha kan baay'atu garuu gaa'ila dhaabuu dhiisuu irratti. Dhiirota irra osoo hin taane jabanaa fidee dhufa darbee shamarran irratti dhiibbaan kan inni godhu. Maaliif dhiirri yoo aduun itti dhiyeellee bakkee buluu danda'a. Yoo aduun itti dhiyeellee ispaaltii irra rafuu danda'a. Dubartiin garuu takkaa cabdee nan takkaa macabde. Maqaa kun takkaa yoo cabee deebi'ee fayyuu hin danda'a walitti fayyuu hin danda'u. Kanuma jechuudha. Bakkee irraa fayyadamuu minaaminiin kun dhiirota osoo hin taane dubartoota miidha. Akka nu hubadhutti jechuudha. Maaliif bakka gaa'illi hunda'u dubartootaaf baay'ee barbaachisaadha. Dhugumadha. Sassaabamuun kan barbaachisu dubartiidhaafidha. Dubartiin amma immoo waan tokko sitti
waan tokko si gaafadha. Wanti akka faashiniitti dhufe tokko maalidha seetee dhiirri fakkeenyaaf hiriyummaadhaan isaa ta'u maaliin isaa ta'u wal faana yeroo dheeraa turanii ka'anii addaan ni ba'u. Yeroo addaan ba'an sanatti already miidhamaanii dubartiidha. Mitiire kwaalitiin ishii kan gadi bu'u, maqaan ishii kan gadi bu'u, qabiyyeen ishii kan gadi bu'u dubartiidha. Garuu immoo maal jedhu seetee narraa haftee kootii jetti dubartii. Mee hafteen dhiira moo durbadha? Kanas addanaa baasi. Addanaa baasi. Hafteen narraa haftee kootiidha jettee isheen dubartii lafaa kaatee yeroo inni bakka biraa deemee dhiirri sun dubartii biraa faana ta'uu ishee dhiisee yookaan addaan ba'anii haftee kootiidha kan narraa hafedha jetti. Mee jechi kun kan eenyu ta'uu qaba ture? Akka kootti kun dubartii tokko irraan barbaachisu wanti hundumtuu safuu qaba. Oromoon immoo ittiin bulmaata mataa isaa danda'e qaba. Maaliif ijoolleen keenya yeroo baay'ee jechuudha bakka faashinii dhadhaniitu safuu isaanillee yeroo itti gatanii safuu warra hin beekne wanta biyya alaa yeroo isaan itti hordofan jiru. Uffannaa mataa isaarraa kaanee jechuudha. Ganaa dhugaa dubbachuuf warra dhiiraatu taaksii keessatti faa karaa irratti faa yeroo arganii Yesuus maal walitti illee qabattu yeroo itti jedhamu jira. Warra dhiiraatu jechuudha ganaa deebi'ee dhugaan isinitti waan ani jogootiin arge. Anuun yaadadhee ulaalle maali yeroo hin jedhu faa maali agartuu ishee ammaa qullaama ishee deemteedha. Dhugaa garuu irraa afaa kooti minaaminii jechuun hin jedhamu akkas. Maaliif kan qaama keeti bar qaama waaqayyo sitti kenne immoo waaqayyo akka argitetti fayyadamisiin jedhee siillaan. Maaliif waaqayyo waan hundumaayyuu iddoo iddootti fayyadamnu waan beekuufi nurratti dhuunfe qaama keenya hundumaayyuu jechuudha. Sammuu keenya kana harki keenya kun eessatti akka nu fayyadu miirri keenya kamiyyuu eessatti akka nu fayyadu beekaayyuu waaqayyo bakka garagaraatti waan hundumaa godhin dhuunfe waaqayyo jechuudha. Dhandha keenya kana jechuudha. Malee akka argitan fayyadamaa kan jedhu amantaa kam keessa hin jiru. Qaama keessan akka argitan fayyadamaa akka argitan bakka barbaadanitti irraa afaadhaan namni kan jedhu hin jiru. Irraa afaanis hin jiru. Namni tokko kanuma nama tokkotti wanti irraa afu hin jiru. Bakka akka amantaa keenyaatti akka nuuni wangeelatti amannuttis dubartiin tokko dhiira tokko faana yoo ciiste itti heerumtu jechumaan kan isaa taatidha. Kana ala immoo gaa'ila dura akka ciisamus hin eeyyamu. Irraa afa kan jedhamu kun sirrii miti. Osooma jedhee illee isa dhiiraarraa bareeda. Natutti haasa'ee dhiise yoo jedhe jechuu danda'a. Fayyadamaa kan ture isadha. Kanaaf beekna jedhanii jecha hin taane jechuun gaarii miti jechuudhaaf jennee hordoftoota keenya. Egaa Lishaanee gidduudhumaan dubbachiise dirqamaan haasofsiisaa jira. Lakki maa jechuudha. Haasaaman jiranii lakki boo. Dirqamaan haasofsiise. Maayikii isheetu sagaleen qabu malee haasaaman jira yoo nageenya ta'e. Nagaama jennee abdii qabnaan illee sagaleen koo guddaadhaatti bareera. Lishaaneen ganaa riif baati gannat keessaa namni bahu immoo sagaleen isaa xinnaadha. Guddaa. Qabana keessa waan hunduu seera qabeessa waan ta'eef suuta jedha namni achi. Kanaaf siniin jenna walumaa galatti gaa'illi heerumaa jettamu dhiisaa jettamu qofaa jiraadhaa jettamu qofaa jiraachuun gaarii jettamu qofaa jiraachuun otoo danda'ame gaariidha deema. Hin dandeessan taanaan garuu mataa keessanitti qabadhaa tokko wajjin jiraadhaa. Fedha foonii keessaniin akka hin qoramnee fi tokko qabadhaayyuu. Amma gaa namni uummanni keenya akka waan fedha foonii hin qabneetti jechaa jira jechuudha. Anaaf fayyadamuu hin shawwadamne. Nurummaa keessa jira. Amma warra keessa jirudha. Warra waan hundumaa beekudha. Sirriitti akka nama barbaachisu warra dhandhamee argedha. Shaboodhaanis sukkaaraanis. Baay'ee barbaachisan. Osoo torban tokko torban lama iddoo biraa deemame abbaan manaachu hojiidhaafu baay'ee yaadda. Baay'ee nama yaadda. Maadhos gaayilii boor akka qabattee yeroo tokko
obboleettii koo tokko akka durachuudha. Akka qabuudhaaf boritti qiqqixaa jiru beektaa si hangafaa kooti. Dhoskameetu gaa namatti ni ma'umtiire. Yeruma sana ganamuma sana bariisan si qabanii maanni sitti akka si qabu malee sitti ni malee. Si qoqophiin jira bakka mucaan hin beektu namni tokko mana keenya jira. No maal jedha maal dhoskaan shi bordhanqa qabatta jedhe mucaatti magalgala. Oyyoo. Nus maal dhoskaan shenne fiillafiitti filuma jiru sinitti himnee jirra hordoftoota keenya. Akkanaan of gowwoomsuunis sirrii miti sammuu ofii of gowwoomsuu jedhama kuni wanta sirrii ta'e sirreedhanii fudhachuun barbaachisaadha. Yaa namatullee gaarii ta'uu didaa dhiiratu gaarii ta'uu didaa dhiira sirrii argamuu didaadha malee rakkoon jiru dhiirri sirriin argamnaan dhiirri bultiif ta'u argamnaan dhiirri si bulchu tokko si faana walii galee argamnaan wanta akka gaa'ilaallee namatti toluyyuu abadan hin jiru. Faana baate faana galtee wantumti bakka akkasa never ever. Gaa'ela immoo waaqa nama laata kan hin qabatee keessa jiraatu immoo abbaadha. Yaa asii kenname immoo qabeenya iyyuu asii kenname yoo itti kunuunfachuu baatte koo hin badaban qabeenya jechuudha kunis. Kanadha gaa nu eegaa ammallee dhuguma dubbachuudhaaf waan natti himtu jira. Viidiyoo akka biraatiin nu eegaa. Dhagaa wajjin. Hiyyan.